bilookii tokko fudhannee bilookii kana kaafnee jirraa jennu kanaaf amma ni jalqaba insert data plane option insert kan fudhannee page kanarratti kallattiidhaan gara gubbaatii irratti yookaan gara jalaatii irratti plane biraa yoo hunu uumu ka jennu taate asirratti double click goona saniin booda distance kana akka barbaadne manipulate goone fakkeenyaaf diidama jenne okay jenne haala kanaan jechuudha. Gara biraatiin immoo yoo asuma irratti lakkoofsa isaa data plane diidama asitti immoo lakkoofsa kennuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf 3 yoo jenne apply 3 nu dhufee jira jechuudha. Plane 3 nu dhufee jira. Gara biraatiin immoo body kana yookaan bilookii kana walakkaa keessatti data plane barbaannaa kan ta'u taate feesiiwwan walii parallelii ta'an lamaan click yoo goone gidduu keessatti data plane kenna uumuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf data plane click jennee isa kanaa fi asii lakkoofsa kana tokko haa jennu san booda immoo naannessinee asitti yookaan goonu ta'e akkuma agartan kana plane tokko walakkaa keessatti uumnee jirra jechuudha. Optioniin biraa immoo data plane jennee sararoota walii parallelii ta'an space keessa jiran lama click yoo goone fakkeenyaaf plane tokko asitti barbaanne yookaan jennu taate bakka tanarraa bakka kanatti yookaan akkatti muree plane akkatti asii ka'ee asiin ba'uu barbaanna yookaan jennu taate laayinii as jiru kan daangaa kana jiru click asiin immoo daangaa kana kan jiru click yoo goone haala kanaan plane kan argachuu hin dandeenya jechuudha. Kuni waan akkamiitiif nu gargaara fakkeenyaaf iskee jennee Hello, farmers and enthusiasts. On plane jenne plane amma umne kanarratti Ever pondered over sketch goonu keenyaaf kana goone extrude yoo jenne haala kanaan arganna jechuudha. Fakkeenyaaf direction isaa akka naannoo hoogoon haala kanaan angilii kanaan fiduudhaaf hedduu nama rakkisuu danda'a jechuudha yoo data plane kan hin beekne ka ta'u taate jechuudha. Kan biraa immoo insert kanatti fayyadamuudhaan waan baay'ee gochuu ni dandeenya. Bilookii kana wajjin yookaan immoo body wajjin ata angilii uumuu hin dandeenya jechuudha. Osoo ata angilii hin dhaqin insert kanaan ata angilii uumuu hin dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf sarara kana click goone surface kana click yoo goone plane kenna ati angilii barbaanne irratti kaa'uu dandeenya jechuudha. Haala kanaan ati angilii uumuu dandeenya jechuudha. Kun fakkeenyaaf waan akkamiitiif nu gargaara? Sketch jennee plane amma uumne kana select goona. Sabbalamee roga afree tokko kaasne haala kanaan extrude haala kanaan waan akkana kana kaasuuf kana fakkeenyaaf mee haala direction isaa hoo jijjiirre waan akkana kana haaluma salphaadhaan waan akkana kanneen hojjechuudhaaf dizaayinii akkana kana gochuudhaaf nu gargaara jechuudha. Kana malees baay'ee barbaachisaa kan ta'e fakkeenyaaf feesiin kenna tokko silindarii yoo ta'e yookaan immoo sarkulaarii yoo ta'e akkamittiin sarkulaarii sanarratti dizaayina biraa hojjechina kan jedhuufis data planein fada qaba jechuudha. Fakkeenyaaf demee sarkulaar peejii tokko uumnu okay jenne amma asirratti dizaayina biraa hojjechuudhaaf yookaan barbaadnu taate data plane jenne as dhufne sarara asinitti mul'atu kana
kana kilik goone okay wajin san booda pileenii kanarratti sketch jennu pileenii kana select goone sketch wajin fakkeenyaaf mee kana hankaasu haala kanaan Hello, Kallattii farmers maan? and enthusiasts, and welcome back to African Farm Tech. qaama sarkulaar ta'e tokko irratti paartii biraa as simple goonee kaasuu dandeenya jechuudha.